Ashama akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaatiin isinii qooda dhimmoota wayitaawaa irratti haala jiruun isinitti hima. Egaa odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib akkasumas sheer akka gootaniifin isin yaadachiisa. Keessumattuu namoonni sabskiraayib hin goone chaanalii kana akka sabskiraayib gootan, kan sabskiraayib gootan ammoo wayitii daawwachuu jalqabdanitti laayik akka jettaniin isin gaafadha. Kun egaa namoota biroo bira akka dhaqqabuuf shoora olaanaa gumaacha waan ta'eef kanaan akka hirmaattaniifin kabajaan isin affeera hordoftoota chaanalii kana. Egaa odeeffannoon isinii qooduuf dhufe kan jalqabaa waadaa ambaasaadarootaa irratti kan xiyyeeffatedha. Ambaasaadaroonni haaraan muudaman bakka pirezidaant Saalawarq Zawudee argamanitti egaa waadaa galaniiru. Ambaasaadaroonni haaraan egaa muudaman faayidaa biyya isaanii eegsisuudhaaf kutannoodhaan hojjechuuf egaa waadaa kan galanii. Ambaasaadaroonni waadaa galan kun egaa dhiyeenya kana eegalee waltajjiiwwan adda addaa irratti egaa leenji'aa turanii, marii adda addaa taasisaa turanii, dhimma Itoophiyaa irratti hojii isaanii idilee gara fuulduraa hojjetan irratti xiyyeeffachuudhaan yaada wal jijjiiraa turanii leenjii hirmaachaa turanii jechaadha. Egaa leenjiin kun waan xumurameef amma gara biyya itti ramadamanitti waan deemaniif biyya isaanii ga'umsaan haqaan tajaajiluu akka danda'aniif egaa waadaa kan galanii. Akkuma nama isinii kaase iddoo pirezidaantiin Itoophiyaa Saalawarq Zawudee argamanitti waadaa isaanii kan galanii. Egaa waadaa galan kana hojiirra oolchuu jedhameeti kan yaadamu. Bakka ramadamanitti bu'aa argamsiisuudhaaf keessumattuu bu'aa diinagdee Itoophiyaan barbaaddu galmeessisuu akka danda'aniif ni hojjetu jedhameeti kan eegamu. Egaa akka isaan milkaa'uuf hawwina. Odeeffannoon biraa isinii qoodu dhimma to'annoo daldaltootaa irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa dhaabbileen daldalaa sababa gahaa tokko malee gatii dabalanii fi oomisha kuusanii argaman kan lakkoofsaan 711 ga'an akka saamsaman daldaltoonni 38 ta'an ammoo seeratti akka dhiyaataniif taasifamu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksiseera. Egaa to'annoon daldaltoota seeraan ala socho'an irratti taasifamu kun akka itti fufuudha kan himame. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo Dr. Kaasahuun Goffee ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin akka mirkaneessanitti dhaabbileen daldalaa sababa gahaa tokko malee gatii dabalanii fi oomisha kuusanii argaman 711 yoo saamsaman daldaltoonni 33 seeratti akka dhiyaatan taasifameera. Dhaabbilee 257 irratti ammoo of eeggannoon barreeffamaa akka kennamedha ministerichi kan mirkaneessanii. Egaa biyya keenya keessatti yeroo adda addaatti wayitii jijjiiramni taasifamutti egaa sababa qubsaa hin taaneen hawaasa irratti miidhaan akka ga'u gatiin akka dabaluuf daldaltoonni seeraan ala socho'an akka jiran ni beekama. Egaa haaluma kanaan egaa daldaltoota akkaataa kanaan socho'an irratti gaatan tarkaanfiin fudhatamaa jiru. Inni kun itti fufa finiinee jechaadha. Mootummaanis irra deddeebiidhaan himaa kan jiru jijjiirama diinagdee, imaammata diinagdee tibbana taasifame wajjin wal qabatee hawaasa irratti gatii dabaluun gonkumaa hin danda'amu. Egaa mootummaan Itoophiyaa tibbanaa jijjiirama imaammata diinagdee taasisuusaa beekseera. Kanuma irratti bu'uuraa'uudhaan egaa daldaltoonni seeraan ala socho'an hawaasa irratti gatii dabalaa kan jirani. Inni kun egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha, waan ta'uu hin qabnedha. Mootummaan egaa rakkoon akkanaa mudachuu danda'a jechuudhaan hawaasni galii gadaanaa qabu akka hin miidhamneef deeggarsa akka taasisu akka deeggaru akka gumaachuu himeetiin ture kanaan dura. Keessumattuu immoo hojjettoota mootummaatiif mindaan kan dabalamu ta'uusaa himeera. Egaa inni kun gara fuulduraatti kan ta'udha. Oduu mindaan hin dabalamin jijjiiramni utuu hin taasifamin hawaasni akka miidhamuuf gatii dabaluun gatii oomisha kanaan dura taa'ee jiru dabaluun sirrii miti.
Kan biraa egaa deeggarsa miidhamtoota goofaa irratti kan xiyyeeffatu odeeffannoon isinii kennu egaa godina goofaa keessatti miidhamtoonni sigiga lafaatiin naannoo isaaniirraa buqqa'an egaa hedduudha. Isaan kun akka deeggaramaniif qaamoleen adda addaa deeggarsa hin qusatamne taasisaatiin jiru. Egaa akkaatuma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaatis egaa godina goofaatti lammiiwwan sababa balaa sigigaachuu lafaatiin miidhamaniif deeggarsa namoomaa birrii miiliyoona 50 olitti tilmaamamu gumaacheera. Mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan egaa deeggarsa kana kan kennan obbo Mogas Edee miidhaa dhaqqabeef gadda itti dhagahame ibsuudhaan lammiilee hundaaf jajjabina hawwaniiru. Obbo Mogas Edee hoogganaa buusaa gonofaa Oromiyaati. Egaa mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan achitti argamanii hawaasaaf deeggarsa qophaa'e kan gumaachan jechuudha. Egaa qaamoleen adda addaa deeggarsi miidhamtoota godina goofaatiif taasisaa jiran itti fufeetuma jira. Hanga isaan dandamatanitti hanga of danda'anitti waan gumaachamuu qabu gumaachuun barbaachisaadha yaadeeduun qaba. Gama kootiin anis egaa lammiin hundumtuu waan danda'uun lammiiwwan miidhaman hunda bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Dhimmi biraa isinitti himuu barbaadu egaa giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo warshaan daabboo fi daakuu magaalaa Naqamteetti ijaarsisan eebbifameera. Kaleessa egaa iddoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi qondaaltonni kanneen biroo argamanitti egaa warshaan kun kan eebbifame egaa achitti argamuudhaan giiftii duree Zinnaash Taayyaachoos ergaa dabarsaniiru. Hawaasni naannoo isaa tasgabbeessuudhaaf eeguudhaaf dhimma nagaa isaa irratti hojjechuudhaaf itti yaaduudhaan socho'uu qaba jedhaniiru. Egaa warshaan eebbifame kunis keessanii itti fayyadamtu waan ta'eef kunuunsa eeggadhaatii itti tajaajilamaa jechuun dhaamaniiru. Jiraattonni magaalaa Naqamtee egaa giiftii duree Zinnaash Taayyaachuuf egaa haala daawwataa jirtan kanaan uffata aadaa itti uffisuun faayomsanii miidhagsanii egaa isaanis kanaaf galata dhiyeessaniiru. Egaa eebba warshaa daabboo fi daakuu kana faana egaa biqiltuunis dhaabameera. Giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo magaalaa Naqamteetti egaa ashaaraa magariisa wajjin wal qabatee ashaaraa isaanii kaa'aniiru, biqiltuu dhaabaniiru jechaadha. Egaa giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo egaa kanaan dura kan jiran wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu hojiin isaan hojjetan baay'ee boonsaadha. Akkuma beekamu kanaan dura naannolee adda addaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisuudhaan tajaajilaaf geessisuu danda'aniiru. Magaalaawwan adda addaa keessatti ammoo egaa warshaan daabboo fi daakuu akka hojii eegalu taasisaniiru. Egaa haaluma kanaan magaalaa Naqamteettis egaa warshaan daabboo fi daakuu ijaaramee tajaajila kennuu akka danda'u kan taasisanii hojiin isaan hojjetan tajaajilli isaan hawaasaaf taasisan bara baraan kan yaadatamudha. Giiftii dureewwan kanaan dura wanti hojjetan maali jennee akka gaafannuuf nu dirqamsiisa. Carraaqqiin isaan taasisaa jiran kun egaa guutuu biyyaa keessatti hojiin misoomaa isaan hojjetan bara baraan kan yaadatamu kan hawaasnis itti fayyadamudha waan ta'eef ni galatoomfannaan jechuudha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Nagaatti fayyaa ta'aa.